Hermeellaan Abreeshiin jaarsota ergadhu kana booda akkanattiin jiraachuu hin qabnu walitti ida'amnee maatii wal baree jireenya kana caalu jiraachuu qabna kanaafuu moo'ituu hanga oomitittis akkanatti jiraachuu hin qabnu ani nama garaadha qabudha kana booda wanti nu eeggatu tokkollee waan hin jirreefi jaarsota ergadhu akkasitti waliin jiraanna jetteen jechuudha Hermeellaan Abreeshiin. Inna Abreeshiin moo'ituu wanta kana jechuu akkamittiin dandeesse wanti kuni jaarsummaa ergachuu maaliifi muddamte ani wantoota baay'ee kan na yaaddessutu jira kanaafuu moo'ituu na amaniitii waaqayyo irratti gatiitii akkanumatti yeroo xiqqoo turra jedheeni garuu haa ta'uyyuu malee nagaaleen irraafannee nagaaf jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u obboleewwan kiyya qaqqaalii anis jira obboleettiin keessanii video kana like subscribe share naaf gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii Abreeshii fi Hermeellaanii dhufanii jiran jechuudha. Haalli isaan itti dhufanillee nama jedha garuu Hermeellaa yaada gaarii kaasteef jedhee tan yaada. Maaliif jennaani warroonni suuraa isaanitti wantoota garagaraa uumanii wantoota garagaraa jechaa jiranii inni dhaaban jedhee yaada jechuudha. Wanta kana ni dhaaban jedhee yaada gaafa inni wanta akkasii taasise waan jedhu jaarsummaa gaafa ergate yookaan immoo maatiif maatiin gaafa wal baree hundi isaaniitu xiqqoo ishee hanga amma jiran kanarraa ni dhaabu jedhee yaada maaliifi nama maatii wal beekee jaarsummaan ergamee akka fuudhaaf heeruma dubartii takkaa fi dhiira tokkootti gaafa xumurame hunduu abdiin kutata jedhee waan yaadeef jechuudha. Innammoo Hermeellaanii gaafii akkasii kaastullee Abreesh garuu gaaficha hin fudhanne inni sa'aatii kanatti jarjaree wantoota baay'ee keessallee galuun barbaadu. Hon jedhu moo'ituu si amanuu baadhee osoo hin taane sin amanasii garuu wantoota hundaafuu taragaagga'uu barbaachisaadha jechuudha. Ani siifan amanamaa atis amanamtu ta'iitii na amaniitii kanaafuu moo'ituu yeroodhaa na eeggadhu wanti jaarsummaa jedhamu kuni wanta hafus osoo hin taane ani xiqqoo ishii yeroo barbaada xiqqoo ishii wantoota baay'ee kan na barbaachisantu jira. Ammuma waan tokko keessaa bahee amma waan tokkotti seenuun immoo baay'ee waan natti ulfaatee fi wantoota akkasiisanii sammuu kee keessaa balleessi jennaanii Hermeellaan illee tasmaammaate jechuudha. Fayyaaletti jechuun ishee kana maaliif jennaan baay'ee garaa laafettiidha dhugaa rabbii. Innaa wanta karaa ati jetteen qabadhee nan deema wanta ati jettee hunda isaa nan dhagaha wanta kuni sirrii miti naan jettee hunda isaatu sin dhagaha garuu immoo wantan kana yaadee fi ani akka nama tokkootti haala amma jirru kanarraa tashaashaallee isa guddaatti argamu waanan barbaadee fi tokkoffaa akka maatii kootii wal bartu yookaan immoo maatii keetii hundaan wal baru inni lammaffaa immoo jaarsummaa akka ergattu kanan barbaadee fi si amanuu dhabee osoo hin taane wantoonni gara keetiin dhufaa jiran waan baay'ee ta'eefi ati baay'ee fayyaalessaa ati baay'ee waan nama dhageessuu fi wantoota negatiivillee wantu akka pozitiivitti kan fudhattee ilaaltu yoo ta'e ni miidhamta jedhee waan yaadeef wanta hundaa harka kootti galfadhee miidhama keetillee akka miidhama kootti waan hundaa sirraa eeguu waan fedheefi ati baay'ee nama fayyaalessadha jechuudha. Innaa Hermeellaan haala saniin dubbattee siniin jedhaa Hermeellaanii baay'ee dubartii cimtuu ogeettii haala itti qabattu nama beektudha. Innaa akkasii siniin jedhaa akka haala kanaan dhufanii viidiyoon isaanii qaqqalladaniitillee baay'ee haasa'an jechuudha. Wantoota isaan qaqqalladan immoo asirratti illee akka isaanitti qaqqalladan nama wajjin qaqqalladee isinitti agarsiisuun qabuuf malee isinitti agarsiisan ture. Innaa akkasii siniin jedhaa viidiyoo kiyyammoo please like subscribe share naa gochuun irraanfatinaa viidiyoo kana ni irratti gadhiisu chaanaala haaraa irratti jechuudha. Chaanaaliin kiyya duraa yeroodhaaf irratti hin gadhiisu. Innaa kanaafuu asirraan na hordofaa isiniin jedha yookaan immoo san jalatti meeshaan isiniif godha. Kana fakkaata viidiyoon kiyya irraa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaa bye bye.